nagaanii fi araarri waaqayyoodhaa lafaa biyya jirtan hundumaat isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa kaleessaa dhaamsa jiraachuu yookaan jiraachuu dhiisuu jedhu irratti sirriitti gadi buunee waan baay'ee walii wajjin ilaalleerra. Har'a immoo waaqayyo jedhee jennaan walitti deebineerra sagantaa konfiraansii kanarratti jechuudha. Waaqayyo jedhee jennaan har'as immoo walitti deebineerra. Har'a immoo iyyuu waa'ee hafuura 666 irratti barumsa gahaa isinii kenna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuura 666 namni sammuu qabu yookaan namni ogummaa qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu danda'aadha macaafni. Kanaaf akkamitti lakkoofsicha lakkooftanii bira ga'uu akka dandeessan barumsa isiniif kennaarra jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsa har'a isiniif kennu kuni karaawwan isin kanaan durattiin lakkoofsa 666 ittiin lakkooftanii argattaniin adda kan ta'edha waan ta'eef kanaaf karaan kun immoo iyyuu karaa isin baasu karaa macaafa qulqulluudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaan dura ogummaa biyya lafaatiin lakkooftanii bira ga'uu dandeessu. Ogummaa biyya lafaatiin lakkooftanii sammuu keessan baay'ee jequu dandeessu. Ogummaa biyya lafaatiin lakkooftanii baay'ee dhiphachuu dandeessu. Ogummaa biyya lafaa kanaan lakkooftanii baay'een keessan jeequmsa guddaa keessa galuu dandeessu. Inni kanarraa kun garuu waan caalu. Inni kanarraa kun garuu kan macaafa qulqulluu waan ta'eef Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sirriitti adda baafattu jedheetan abdii fi amantii qaba. Haleluuyaa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Yeroo baay'ee waa'ee hafuura 666 yommuu kaafamu namni hundumtuuyyuu rifachuu sodaachuu jalqaba. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maal akka ta'e garuu naan hin beeku. Waa'ee hafuura 666 kun yommuu kaafamu namni hundumtuu rifachuu sodaachuu jalqaba. Warri biyya lafaa warri isa keessa jiran warri isa wajjin jiran haa sodaatan rifatanii malee ijoolleen Kiristoos Yesuus hin sodaannu hin rifannus. Eshi macaafa qulqulluu keessaa lafa tokko nan dubbisa. Garaa keessan macaafa qabadhaa. Efesoon 3:9. Efesoon 3:9. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsa meeqaaf meeqa walitti fiddanii akkamitti lakkooftanitti maatii kamiin immoo iyyuu reegdaniitiin bira ga'uu akkas hin dandeessanii har'as keessanii maa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Egaa bakka namni baay'een argamu kanatti bakka sabni baay'ee walitti qabamu kanatti ergaa guddaan yeroo darbu ergaa sana baay'ina namootaatiin waan jirtaniif akkasumatti sheer yommuu gootan waldaa keessaniif sheer yommuu gootan lafa jirtanitti dabarsaa yoo deemtan namootni baay'een dhaga'anii irraa of oolchuu danda'u jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti hundumaayyuu namni waan baay'ee lakkaa'ee 666 lakkaa'ee 666 lakkaa'ee 666 jedha. Egaa waa'ee 666 salphaadha. Salphaadha jechuudha. Akka macaafa qulqulluutti baay'ee salphaa waan ta'eef isa kan macaafa qulqulluu tasnitti maa jechuudha. Eshi Efesoon 3:9. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaanis akeeka dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeka dhokataan kun maal akka inni ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akeekni dhokataan kun bara durii jala qabee yaada waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessaa dhokfamee ture. Akeekni kun yaada waaqayyoo yaada isa waa hundumaa uumee keessaa dhokfamee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ogummaan waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu ogummaan biyya lafaa naqalaadha. Ogummaan waaqayyoo dachaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ogummaan waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu dachaa duwwaa miti dachaa baay'ee qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
ogummaan waaqayyoon jechaa baay'ee qabu bara si'anaa karaa waldaa kiristaanaa warra bantii waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanii iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Lakkoofsa 11. Lakkoofsa 11 immoo akkas jedha. Waaqayyo akka bakka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanamnee karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Nuyi Kiristoositti amanuudhaan karaa isaa amanannee dhiyaachuudhaaf ija jabina qabna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa rakkina koo isiniif ulfina waan ta'eef isaan isiniif rakkachaa jiruuf akka abdiin hin kutanne isin nan kadhadhaa jedhee xumura. Ani immoo iyyuu kutaa kana keessaa kan isin qabachuu qabdan lakkoofsa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u 9:10 lakkoofsa 9:10 sirriitti naa qabadhaa. Boodanitti dhufu Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Lakkoofsa meeqaamlee lakkoofsa 9:10 naa qabadhaa. Efesoon lakkoofsa 3 lakkoofsa 9:10 naa qabadhaa. Eshi Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mul'ata Yohaannis 10:10 mul'ata Yohaannis 10:10 lakkoofsa 10 mee lakkoofsa kanarraa kaasee nan dubbata. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni gurra qabu haa dhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuu isaa hin oolu. Namni billaan ajjeefamuudhaaf jiru billaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana billaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uun fi amantiin warra Waaqayyoo qulqullaa'anii barbaadamu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ammas mul'ata Yohaannis 13 lakkoofsa 18 kana keessatti ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiin waan dhaabatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaa immoo 666 mul'ata Yohaannis 14:12 kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoo qulqullaa'anii abboommii Waaqayyoo eeganii namni amanuu jabeessanii hin barbaadamu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Deebiinaam amma waan isin jedhu sirriitti qayyabbattanii sirriitti qabatu sirriitti qalbeeffattanii qabatu waan kana sirriitti Hafuura 666 adda baafachuudhaaf waan shan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isinitti taniif shanan keessaa inni tokko lakkoofsicha lakkoofsanii ittiin kan bira geessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti akkuma amma dubbisne dhoksaa jiru kana Efesoon irratti akkuma dubbisne dhoksaa jiru kana warra aboo qabna ofiin jedhanii ibsuun akka danda'e nuuf kenname naaf kennameera qabu. Dhoksaa jiru kana bara si'anaa bara waldaa kana keessa bara si'anaa bara waldaa kiristaanaa kana keessa dhoksaa jiru kana warra aboo qabna jedhanii gooftummaa qabna jedhanii barsiisuu waaqaa keessallee warra jiraniif dhoksaa kana ibsuun anaaf kennameera.
Aboo qabna jedhanii wanti waaqa keessa warri jiran jechuu baasan macaa fura dukkana warra isaaniitillee Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Kana ibsuun nuuf kenname. Yesuusiidhaaf galanni guddaan. Amantoota duwwaatu macootni abiduu ayyuu ogummaa kana akka nuti ibsine agarsiifnu barbaada. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Akka isaanii ibsinu akka isaaniif agarsiifnu nuuf kenname. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Jallootaafis ajeelotaafis eenyutti agarsiifnu kun ni barbaadama jechuudha. Eshi kutaa kana keessatti akkuma jaallattan jechuudha mul'ata Yohaannis 13:10 mul'ata Yohaannis 14:12 mul'ata Yohaannis 13:18 irratti akkuma ammaan macaafa dubbise jechuudha. Ergaawwan dubbise kana keessatti wantoota ijoo ta'an gurguddoo tokko isinitti beekan irra kan dhaabachuu qabu irra dhaabata. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Tokko obsaan danda'u. Yeroo kana keessatti obsaan danda'uun hin barbaachisaa jedha. Sababbiin isaa inni ajjeefamuudhaaf jiru ajjeefamuun isaan oolu waan ta'eef. Inni billaan ajjeefamuun jiru ajjeefamuun isaa waan hin oolle. Inni booji'amuun jiru booji'amuun isaa waan hin oolle. Afuritti 160 kun maqaa isaa namoota irratti adda namoota irratti harka namoota irratti chaappeessuudhaaf waan jiru warra isaan hin bitamne immoo ajjeesuudhaaf waan jiru warri amananii garuu kana keessatti maaltu isaanii barbaachisa jedhan obsaan danda'uu dadhabetan Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Yeroo inni hojii kana hojjetutti yeroo inni waan kana hojjetutti yeroo inni sochii kana adeemsisutti amantoota irraa maaltu eegama jennaan obsaan danda'uudhaan hojjete jedhan Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Obsaan danda'uun hin barbaadamaan hojjete. Obsaan danda'uudhaan asirraa hin barbaadamu. Lolli macaa fura dukkanaa kun 466 kun hammam yoo bal'achaa deemeyyuu hammam yoo fagaachaa deemeyyuu hammam lafa qabachaa yoo deemeyyuu obsi kiristaanota irraa hin barbaachisu. Obsi akkamii? Obsinee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosin eeguu namni obsee Yesuusin namni dhaabatee Yesuusin macaa fuula haminaa mo'achuu hin danda'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Yoo obsite afuricha ni mo'a. Warra obsa qabanii hin danda'u. Warra obsanii dhaabatan hin danda'u. Warra lapheen isaanii wala labii warra garaan isaanii raafamu warra waa hunduma irratti lafadhaan warra waa hunduma kajeelan warra of qabuu hin dandeenye warra obsuu hin dandeenye salphaatti argata furri hamaa. Nama obsan qabne furri hamaa 166 kun salphaatti argata. Macaafni maalluun jedhee obsuun barbaachisaadha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Haleluuyaa. Inni biraa lammaffaa irratti amantiidha nuun jedhe. Amantiin warra Waaqayyoo qulqullaa'anii barbaadamaa. Amantiin warra Waaqayyoo qulqullaa'anii hin barbaadama. Amantii qabaachuun barbaachisaadha. Isa itti amante beekuu barbaachisaadha. Amantiidhaan 466 anarratti humna hin qabu gaafa jedhe isa jettas jaalaatii aman siree humna hin qabu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Ameen ameen. Amantiin warra Waaqayyoo qulqullaa'anii ni barbaadama. Gaafa ati amantiidhaan jecha kaastee dubbatu 166 anarratti aboo qaba. Miila kootii gadi Waaqayyo irratti dibeera kaaseera yookaan Waaqayyo aboo irratti naaf kenneera. Yesuusiidhaaf galanni guddaan dha. Aboon naa kennameera mataa jawwee akka inni dhiitu. Aboon naa kennameera mataa xonqolaa akka inni dhiitu. Aboon naa kennameera humna du'aa irratti. Aboon naa kennameera 466 irratti jettee amantiidhaan isa jette sanas yoo amante inni si faana jiru akka mataa jawwichaa buruqsuu danda'u. Akka 466 kana waraanuu danda'u yoo amante siif danda'a. 466 irratti
aboo qabdaa jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Sadaffaa ogummaa. Kutaa kana keessatti maqaan akkuma nuun jedhee ogummaan ni barbaachisaa nu jedhu. Lakkoofsicha lakkoofsarra ga'uudhaaf ogummaan nu barbaachisaa. Ogummaan nu ittiin lakkoofnee bira ga'uu dandeenyu kun immoo maalidha? Maatiidha moo maalidha? Akkamittiin lakkoofnee bira ga'uu dandeenya? Maalli maal walitti bira ga'uu dandeenya? Lakkoofsa meeqa yoo walitti dhufanii bajaaf keessatti jaadu? Akkamitti lakkoofsa kana argachuu dandeenya? Milikiin lakkoofsa kanaa maalidha? Kan jedhu namoonni baay'ee sammuun isaaniitti jeeqamaa ogummaatu barbaachisaa bataan. Ogummaan kun maalidha inni? Ogummaan itti namoonni barbaachisanidha. Lakkaawanii bira ga'an kun maalinni? Ogummaa barbaachisan jedhee fakkeenyaaf dhibba sadii soddomii sadii iddoo dhibba sadii soddomii sadii gaafatee dhibba jaarsatamii jaajilu akkana jechuudha. Akkana jechuudha. Yookaan immoo akkaawuntii gara birii dhibba jaarsatamii gaafa gale. Akkuma dhibba jaarsatamii tokko akkaawuntii keessa fayyadamaa jira jechuudha. Moo maal jechuudha? Maalinni laa? Foon kan jedhu waan biraati. Afurri kan jedhu waan biraati. Maqaanni kan jedhu waan biraati. Namni kan jedhu waan biraati. Dhageessanii waan hundi foon keessan kan jedhu waan biraati. Afurri keessan kan jedhu waan biraati. Maqaanni qulqulluu kan jedhu waan biraati. Namni kan jedhu waan biraati. Biyyi lafaa kan jedhu waan biraati. Kanaaf isa maqaan qulqulluu beekuu barbaachisaadha. Maqaan qulqulluu kan jedhu akka namatee beekuu barbaachisaadha. Foon kee dhiisii afurri kee kan jedhu waan biraati. Waan inni jedhu sana adda baafattee beekuu barbaachisaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Waan tokko isinitti hima. Gaafa tokko akkaawuntii koorraa birii dhibba jaarsatamii jaatu jira. Birii dhibba jaarsatamii jaatu jira. Birii dhibba jaarsatamii jaa foon immoo maal jedha? Afura dhibba jaarsatamii jaatu akkaawuntii keetti galee. Kuni foontu jedha. Afurri immoo maal jedha? Dhibba jaarsatamii jaatu jiru. Agartanii? Afurri fi foon walii wajjin haasa'aa jiru keessatti jechuudha. Ani kan eenyu dhaga'uu qaba? Kan hafuura foon dhaga'uu qaba jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Ani kan hafuura foon dhaga'uu qaba. Lakkoofsi jaatamii jaa yoo ta'e laqa. Maallaqni fakkeenya macaan qulqulluu keenya keessa jaatamii jaa jiru hin jira. Hin jira. Jaatamii jaa macaan qulqulluu keenya keessa hin jira. Akkamitti jira? Mee akkamitti jira? Egaa macaafni keenya macaafa dhibba jaatamii jaa ture. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Fakkeenya wangeela Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa jaatamii jaa gaafa jette gaafa walitti asittelee dhibba jaatamii jaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa ja'a lakkoofsa jaatamii jaa. Boqonnaa ja'a lakkoofsa jaatamii jaa. Walitti gaafa asittelee gata jaatamii jaa taa'ee jira jechuudha. Dhibba jaatamii jaa haaree. Maal jechuudha? Sirriitti dhaggeeffadhaa. Eeyyee bakka biraa macaafa qulqulluu keenya keessatti bakka biraa mooyyuu fuula macaafa qulqulluu keenya dhibba jaatamii jaa jira. Macaafa qulqulluu keessa jiru fuula dhibba jaatamii jaa. Fuula dhibba jaatamii jaa jira. Eeyyee macaafa qulqulluu keenya keessa fuula jaatamii jaatu jiraare. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Lakkoofsi argate hundi kun jaatamii jaatamii gadi duubi. Lakkoofsa tokko isitu kenneefi malee afurii dhibba jaatamii jaa hin beeku. Hin beeku. Hin beeku. Namicha cubbuu kana seexan hojii jennaani seexanni dhufeeti kanaanuu sirraa hin baratee jedhe. Akkasanii jecha qabu kanaanuu sirraa hin baratee jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Waan tokko uumaa keessanii barsiisaa jiru. Fuutanii boocanii ajandaa qopheessanii kennitu kan keeni jettanii itti tolee fudhatanii.
kanaanuu sirraa hin baradhee darbee. Ogumaa keessanii mataa keessa mormi gowwaa bachiisina. Wangeelli waan inni qonnaan jaallatu jaatamii jaa. Dhibba jaatamii jaa. Macaafa qulqulluu keenya keessa Yesuusi dhaaf galate guddaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessa fuulaan dhibba jaatamii jaa jira. Fuula dhibba jaatamii jaa. Yesuusi dhaaf galate guddaadha. Ameen ameen. Inni biraa moo malee inni baasuu danda'a. Wayyaa gadi galaa hojii laatu koo. Yesuusi dhaaf galate guddaadha. Isini gamba sampai mulai bergadera. Macam saya tiada bisa. Lepas saja. Walau 3 orang sudah berkata, jangan pergi jangan. Itu sudah berkata juga. Macam orang yang kita berkata di sini bahasa itu semua. Ammu harus berkata. Ini apa semua lepas itu. Semua lepas itu mana harus. Sambuke samping kau ni nak kerma. Ensi mali dalla pone una gaude tenjere ta kamandano ululu atinutimi dange jale tunati makada e Yesus ina abdala ni gudana do rage pata ga de talima o gumma do barbada mali pata o gumma ko mali e Yesus Kristus ina abdala ni gudana o saul du mali batti basula ana kenna o saul du ibatti baadura aadaaf kennameera. Dhoksaa hundumaa ibatti baadura kanaaf kenname tokko ilmaan namootaaf kan kenname tokko dhoksaa hundumaa ibatti baadura ilmaan namootaaf kan kenname macaafa qulqulluu keessa amma tokko lafa baraametu jira lafa irratti qophaa'e immoo boodansi hima jechuudha. Lafa waaqayyo jalqabanaaf kenne irratti tajaajilaa jiru booda sinitti himaa amma kun gara osuma tajaajilaa jiru nageessa dhufe waan ta'eef. Yesus Kiristoosinaaf galanni guddaadha. Ameen. Nageessa dhufe abbaa sun jedhu miira miti. Hafuura waaqayyootu waaqnaatti beeka. Yesus Kiristoosinaaf galanni guddaadha. Miiraan tajaajilee beeku waan ta'eef. Yesus Kiristoosinaaf galanni guddaadha. Ameen. Wangeela manoo ergaa gara warra Kiristoositti ergame isa tokkoffaa isaa keessa boqonnaa 12 waa'ee kennaa walii dubbata. Isa tokko ogummaadhaan dubbachuutu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif immoo beekumsaan barsiisuutu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif amantiitu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif immoo iyyuu dhukkubsattoota fayyisuutu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif immoo dinqii hojjetuutu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif raajii dubbachuutu afuruma sanaan kennamee fi isa kaaniif immoo hafuura gargar baasee beekutu Yesuusinaaf galanni guddaadha ta'u kennamee fi hafuuruma sanaan kenname maal hafuura gargar baasee beeku maal asini jedhe hafuura gargar baasee beeku kennaadha jechuudha tokko ni kennaa hafuura ittiin gargar baasanii kun beekanidha kun kennaa namoota hundaaf kenname miti namoota hundaaf kennameedha jechuudha. Hafuura gargar baasanii kan ittiin beekan jechuudha. Kun bajaajila dhabidha, kun lusifaridha, kun konkolaadha, kun digimtiidha, kun budaadha, kun calleedha, kun maal jettee maqaatti moggaattee hafuurota gargar baastee beektaa jechuudha. Hayi kun hafuura waaqayyooti, kun hafuura furaadha, kun hafuura nagaati, kun hafuura badhaadhattee kana jaambaasu kennaan waaqa biraa kennameera. Tokko. Boona osoo tajaajilu kan keessa boqoteedha jechuudha. Inni biraa ogummaadha. Ogummaan keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Jedha macaafa qulqulluu. Eessarratti Qorontos tokkoffaasaa tokko lakkoofsa gara 30 dhaqala. Tokkoffaa Qorontos tokko gara xumuraasaa. Tokkoffaa Qorontos tokko gara xumuraasaa irratti akka ta'e. Kiristoos Yesuus jiraachuun keessan waaqayyo biraa ta'e waaqayyo Kiristoosin ogummaa keenya godhee isumaaniif qajeelota taanee waaqayyoon duratti qajeelota taanee waaqayyoon qulqulloofnee hin furamna. Kanaafis
namni hojjetu gocha waaqayyoo gocha gooftichaan nu fayyadu kan jedhu caafameera. Kiristoos ogummaa keenyaa ogummaa barbaachisaa nu jedhu maqaan Ejire Yesus barbaachisaa afuuricha adda baasee beekuudhaafi Yesus barbaachisaa nu jedhu. Yesus immoo waaqayyoo ogummaa keenya baree nuuf kenneera. Ogummaan ittiin hafuura dhibba jaajatanii jaallattoonni bira ga'uu dandeenyu maqaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos. Hafuura kanatti maqaa Yesus jaalatti yaamtan lafa jiru awwaatee lafa jijjiirtan dhufee maaloo maalin na barbaaddeeti maaloo maal kun dhimma koo keessatti hin galche maaloo maal na balleessitu maaloo maal na qannaqtu maaloo maal na dhiphistu maaloo ganna dhiisaa maaloo nan deema maaloo gubadhee jechuu jalqaba. Eessaa dhufe yommuu ati maqaa Yesuus Kiristoos itti yaamtu ati eenyu maqaan kee ati jaatamii jaa kanaafuu maal hin qabne aayi maqaa itti fayyadamu maqaan amma gadhiisa maqaa gadhiisu Ciao. Makaita, situ barbaade erga soldate satulat. Yesus Kristus naam galanni guddaa ta'u. Amen. Makaawwan ibadaaf yaada biyya situ barbaade erga sabiti obbo. Isatu himata. Ati maqaa Yesus gaafa biyyu. Maqichatti amantee gaafa maqaa kana gadi baasu. Bakka kana gaafatti gadi eegistu. Jara wanda keessa. Jara samara keessa. Ajilleeni baaldate. Eenyuma biyyattaana dhimmoo dhaabatte. Ganaa jettee erga kisina qabte. Yesuusiidhaaf galatti guddaa dha. Ameen. Akka warra qaluudhaaf jedhanii dargaggeessa dhamdaliidha. Kun harka mirgaa qabee kun harka bitaa qabu. Harka mirgaa harka bitaa qabu malee barbaachisa kan. Afuura kubaatti narraa taa'u. Dibaariisu malee waaqayyo afuura kubaatti irra nahi. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Kuulatti ni jirarraa. Maal jechuudha kun? Iddira ta'ee qabeessa akkamitti keessaa ba'a? Inta galaan fuuldura dhaabate. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa dha. Haleluuyaa! Gooftaan gooftaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana gaafatti yaamtan lafa jiru waata. Maal eenyuuti? Dhibba jaabjoota biyya maal taatee dhufte? Boota dhingata dhufe. Amma maalumti yoo jedhe namoota dandeemaa gandadiisa samara keessa gindin deebi'uu na guddaani. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa ta'u. Maaltu dhufe? Yesuus maqaa nutti dhufe kaa. Maqaa Yesuus jedhamu nutti dhufe. Gaafa Yesuus jettu iyyuu jalqaba iyyuu maqaa isaa himata. Ogummaan isinitti lakkoofsanii bira ga'uu dandeessan kana. Hin jaajjainaa olii gammiidhanii. Ofii keessanii lakkoftanii waan asii jedhe keessanii maqaan asitti barbaade argata sontaan isatti isinitti himatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaa dha. Ameen. Ogummaa isaatii mali. Maaloo seerama akkuma jira jireenyummaan keessa keenyaaf nu barsiisu maaliif maajaan jofna al tokko maajaan joftu gajooti. Nama tokko maqaa isaa ibsutti batamoo maqaa isaa barbaadee argata. Yesuusiidhaaf galanni guddaa dha. Ameen. Yesuus Kiristoos hafuura namicha awwaala gidduutti sagalche sana maqaa qulqulluu keessatti namicha awwaala gidduutti sagalche tokko jira hafuurri hamaan nama gidduu baasee tapha awwaala gidduutti sagalche. Hafuura sana Yesuus itti dhufee jennaan Yesuus dhufee jennaan hafuurichi dhufu ummaa isaatii dhufee jilbiifate. Yesuusiidhaaf galanni guddaa dha. Yesuus hafuuricha bari utaanii buraanii jedhe Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa dha. Ameen. Yesuus hafuuricha itti dhufu maqaa Yesuus Kiristoos itti dhufu Yesuus. Maarqoos boqonnaa 5 keessatti tajaajila kana jechuudha. Akkuma Maarqoos boqonnaa 5 Maatewos boqonnaa 8 lakkoofsa 28 Luqaas 8 26 irratti kan jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa dha. Namicha kana hafuurri hamaanitti galee maqaan isaa duula kan ta'e
baay'ee kan ta'e wayii itti gala. Namicha kana baay'ee jeeqe. Gara Yesuus dhufe namalleessuudhaaf taanaa jedhee qaraanee iyyee sagalee guddaadhaan waswaatee maaloo jedhee Yesuusin kadhata. Yesuus maqaan kee eenyu jennaan jedhee gaafatee maqaan kee eenyu jedhee gaafatee ni Yesuus. Maqaan koo duudhaa baay'eedha jedheeni. Yoo xiqqaate jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Duudha nuyi baay'eedha jedhee itti himate. Itti himate. Nuyi duudha. Nuyi baay'eedha. Jedhee ta'uu fi taatee maqaa isaa itti himate. Yesuus itti himate. Kana booddee naannoo sana jiran akka galaniif hin ergamanii booyyonni naannoo sana jiran baay'ee turan. Booyyoota kana maran booyyuu maal godhee gaafatti galu hallayyaatti gadi fidee booyyonni sun baay'ee turan. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Ameen ameen. Baay'ee nama dinqa. Nuyi maal jedhee nuyi duudha nuyi baay'eedha. Ishii maqaa keessa tokko namatti ajjannee biyyeessu. Gurmuu waan ta'aniif akkasumatti isaan geggeessu. Akkuma kana 466 gurmuu baay'ee qaba. Gurmuu baay'ee qaba. Tokko duwwaani. Gurmuu baay'ee qaba waan ta'eef. Lucifer yookaan inni seexanaa jenneetuun yaamnu kun gaafa kufuu ergamoota baay'ee wajjiniin kufee kophaasaan gurmuu qaba jechuudha. Qomoo baay'ee qaba. Seexanni kun immoo kan kufee bara waldaa duratti isinii kaasee ture. Bara waldaa kana keessatti hojii isaa hojjechuu hin danda'u. Afurii bajaajatanii jaatee Lucifer ta'ee tokkolaa ta'ee Ijibtee inni qabu iyyuu bara kana keessa hojii isaa ifaaf ifatti bahee hojjechuu hin danda'u. Keessattuu afurii bajaajatanii jaa hojii isaa ifaaf ifatti bahee hojjechuu hin danda'u. Haga waldaan kiristaanaa lafarraa fuudhamu. Kanaaf maqaa Yesuus gaafa jettan ogummaa keenya ta'e maqaa jaalu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ogummaa keenya ta'e sana gaafa nuti yaamnu afuritti bakka jiru jedhee awwaachuu jalqaba. Gaafa jedhee awwaatu namni hundumtuutti fiigee qaba. Maaliif qabda? Inni muddamee awwaatee kootu jettee yaadde ajirri iffatu. Inni dhufee jalbifata. Inni dhufee Waaqayyoo sagada kenna. Waan qabdanii of jajjabe. Waan qabanii kaameraadhaanis waan waraabaniif of jajjabanii waan takkaallee aboo qabu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf dargaggeessa adda addaatti yaamtanii tokko karaa wajjin arginaa isinii jechuu bade. Sababiin isaa akkanatti hin baawaan ta'e. Ajajuu duwwaa isinirraa gad eeggamu fakkichatti yaamuu duwwaa. Eeshi nuti amma bilbilaan namoota keessaa baasaa jira. Eeyyatu nu qabe daakuu eegamtu nu qabu. Waldaa keessatti akkuma kana waldaa keessaa waraabnee gadi dhiifnu malee. Bilbilaalee waraabee gadhiisee beeku. Al tokko bicha na harkaa bahe. Hinga sana harkaa bahe guyyuu. Akkuma keessaa bahee fan erga jedhan nama biraa irratti ergee addunyaa mara wal ga'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaa laata. Kanaaf ifa guddaan gaafadhaa jechuudha. Waraabnee namaaf hin erginu. Waraabnee miidiyaa irratti gadi dhiyeessu. Yesuusiidhaaf galanni guddaa laata. Ameen ameen. Viidiyoodhaan waraabne namaaf hin erginu viidiyoodhaan waraabne miidiyaa irratti gadi dhiyeessu. Yesuusiidhaaf galanni guddaa laata. Waldaa keessatti namoota keessaa iyyaa jira eeyyaa. Karaa bilbilaa onlaayinii tajaajilu irratti iyyaa jira eeyyeen iyyaa jira.
waliin nu ta'e. Eegitu nuu qabe. Daakonni ta'e dhalaan qabnuuti daakonni hojii waaqayyoo malee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Daakonni ta'e dhala qabuu miti kan mudan. Hojii waaqayyoo hojjechuudhaaf saba waaqayyoo tajaajiluudhaaf. Hojii isaanii malee hojjechiisina. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf ogummaa keenya isa ta'e Yesuus Kiristoosiin gaafatti yaabnu bakka jiru ofiisaatii awwaataa maqaa isaa inni maqaa nagaddiisaa nan deemaa nan baqadhaa sinan bara keessa jiraachuu danda'u. Isin wajjin kan jiru na gubeera, isin keessa kan jiru na gubeera, isin faana kan jiru na gubeera jedhee Yesuus Kiristoos ulfina kenne deema jechuudha. Fiigiin ulfina kan kenne. Al tokko tokko afurii hamaan nama keessaa yommuu ba'u namicha sanaaf ture namicha baasu sanaaf ulfina kenne taanaan dogongora guddaadha, kufaatii guddaadha sun. Cabiinsa guddaadha sun. Namicha baasu sanaaf ulfina kenne taanaan Kiristoos ulfina kenne taanaan namicha baasaa jiru sanaaf ulfina kenne taanaan sun dogongora guddaadha. Wanta akkasanii yoo agartan hin dhiisina. Gorsaa nama sanallee. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta maqaan isaa olifaaf. Ameen. Jiraatadha Yesuus teessoo isaarra jira. Inni ittaanu arfaffaan abboommii warra Waaqayyoof jiraataniif. Abboommii warra Waaqayyoof jiraataniif. Abboommii warra Waaqayyoof jiraataniif. Abboommii warra Waaqayyoof jiraatan yookaan warra ajajamanii Waaqayyoof jiraatanii wajjin jiraachuu danda'u. Saafara isaan jiraatan jira. Warra seera Waaqayyoo raawwatan, warra yaada Waaqayyoo raawwatan, warra abboommii Waaqayyoo eegan saafara isaanii hin jiraatu. Abboommii warra tasaa wajjin jiraatan. Abboommii gooftichaa warra tasaa wajjin jiraatan. Arfaffaa maalas hin jedhe abboommii Waaqayyoo gooftaa maccaa warra eeganii jiraatan ni sodaatu. Jalqaba sadii dubbisee jira macaafarraa waan ta'eef. Mul'ata Yohaannis 13:10, mul'ata Yohaannis 14:12, mul'ata Yohaannis 13:18 isinii dubbisee jira waan ta'eef achirraa dubbifadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Abboommii warra Waaqayyoo warra eeganii warra Waaqayyoo jiraatan kana afura 666 hojjetuun qaaliyyuun jinniin budaan qonqolaan safara isaanii hin gahu. Warra Waaqaaf abboomanii jiraatan hin sodaatu. Warra Waaqaaf bulan hin sodaatu. Hin hatini ta'e, hin sobini ta'e, hin ajjeesini ta'e, hin sagaagalini ta'e. Nama qabii keessa jaalatu ta'e warra waan kana eegan warra akka yaada Waaqayyoo ta'e dubbii Waaqayyootti jiraatan abeet safara isaanii hin gahu. Jedha waggaa daarii isaanii kennu. Maaliif? Ajajamuun isaanii isatti ibiddu. Waaqaaf ajajamuun isaanii isatti ibidda waan ta'eef jedha bakka. Maali? Ibidda duratti dhufe. Ibidda baattee deemti. Ibidda baatee deemaa. Kanaaf jechuudha qaba. Jechuudha qaba. Lafa jiru bakka hin gadooda. Osoo isin hiifatin ba'a. Warri abboomaman abboommii Waaqayyoo eeganii warri jiraatan kuni osoo isaan hin hiifatin maqichuma Yesuus osoo hin yaamin jedhamni isaan ga'e. Inni yaganaa ga'u goosaa inni yommuu sana immoo isaan Waaqaaf jiraatanii jiru waan ta'eef Waaqayyoon isaan wajjin waan jiraatu isaan faana hojjechaa waan jiru hafuurichi isaan keessatti Waaqayyoon argee iyyaa jiru. Isaan argee agartanii isaan keessatti Waaqayyoon argee iyyaa jiru. Isaan keessatti Waaqayyoon argee sodaatee waqaaraa jechuudha. Kanatti ni jedhee abboommii warra eegan Waaqayyoon warra jiraatan. Shanaffaa Yesuusitti amanuu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan warra Yesuusitti amanan jabeessanii warra isatti jiraatan
Insola. Awal walle walda ke da bitro sonsale iya tu nisya mante warna walda ke da iya tu ta mana iya tu to ora kawan ni dilada jala bakada bazar bale ya tu sange da wala bazar modi bolo da 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 mu santi ya uske sange da dira iya tu tidak berjalan di budana ada yang ada karena warna waaqayyo gabboman warna waaqayyo jiraatan Yesus Kristus tidak berjalan di budana ada yang ada itu ni saudara ini saudara apa mana saudara Yesus tidak berusaha warna jamis. Ekafur ni bajab jasa minjam. Boy chuda, wan tishanan kulis indra berbada. Oxim berbada ma, amanti berbada ma, ogumman berbada ma, abomamur berbada ma. Yesus tamanu kesan berbada. Yesus Kristus sudah berjalan di budana. Amanti warra koman. Yesus amanu warra jamis. Kita amanu warra jamis. Imani warra satijrata. Imani warra Yesus buka dia berkata isura. Nalik tapi kita kesa jirawan. Yesus kan kesa buka tawan. Isan goyo kulai ka wakayo antani. Isan mana wakayo antani. Wanda betul namni amanate aburaman ke sayu enni garani sagale gota Yesus Kristus ini amanuga mari betu manni wakayo manni dekana wari galte ta wala majan aburaman amanate sai iya itu ana salfi budda arani budda amanami krimu hindi ke ya bole mare amanami akan mangara walda re ajra mare amanani ni namnisu sabab bini jama jamni majra isin mana kullu ma wa kayoje abul wa kayoje ke sabu banat e dogra timo manji wa kayoji manya abuna hamida wali galte in abu setan dibi dolle wa kayo hukuman kabariyati ni adu kutu matabar orang tahu berana ada dah tahu berana aja orang tahu berana ada karena ini dia kan semua amor yang kita kawat julanan ai ini kawat kayu ni jana option itu kan Saya nama dia. Saya nama dia. Saya nama dia. Bersih. Agak pada dia. Pokoknya aja, lama pas aku pokoknya aja, lakukan seberapa. Walau ini namanya wajin, waliti ini dah ajar ini bijak ini, baru waliti kamu. Ini hidupkan ini dokumen mani kamu. Kristus ini jadi nanti itu wali kamu. Ini amane, ini namanya negara, oda mani kabar. Mani berkulum bawa kayu itu bawa wajin ini, wali kan mani kamu. Wakayo jiraatan lebih sebenarnya belum mazar. Wakayo bizati idan beranam bubata, sang itu sunan deteria, wakayo sainan ta, jadi tahu konon ini tahu jadi. Yang dua berarti mo idan ke sare mazar itu terkena bah, mana tu ada inkar kan inkar bina. Ani si, itu ni tani mah jadi.
gooftis anis isinitti maqaa jedheera gooftis akkasumas immoo ani abbaa isiniif nan ta'a isinis ilmaan koo xiinxaloota koo hin taatu jedhe gooftaan inni hunduma danda'u Yesuusinaaf galanni guddaa walii galtee qabu jalaata walii galtee wayiiyyuu hin qabu tokkummaa wayiiyyuu hin qabu Yesus Kiristoosinaaf galanni guddaa agartanii amma yeroo kana barumsa akka kanaa nu barsiifamu bas dura lakkeessa inni Yesuusinaaf galanni guddaa dha ameen bas baqachuudha lafaritu dhabe annaqamaa jira maqaa Yesus Kiristoos ibiddi waaqaa isaa nyaatu waraaneera maqaa Yesuusin afura dhibbaaf jaatamii jaa Luusifer qoqqoraa dikintii waraaneera maqaa Yesus Kiristoos hojiin isaa kan waraaname haa ta'u hojiin isaa diigamu maqaa Yesuusin diigame gadi fideemi maqaa Yesus Kiristoositi labaatti sagalee kun dhagaame dhaabachuu danda'e waraanee maqaa Yesuusi waraanee maqaa Yesuusi waraanee maqaa Yesuusi diigeera hojiisaa Yesuusinaaf galanni guddaan haa ta'u barumsi kun hojiisaa sirriitti diina obsaan danda'u warra Waaqayyoof bulanii amantii warra Waaqayyoof qulqullaa'anii ogummaa warra Waaqayyoof jiraatanii abboomamuu warra Waaqayyoof jiraatanii Yesuusitti amanuu amantoota warra Yesuusitti amananii akka Yesuus jedhutti Yesuus faana jiraatanii ni sodaataa jechuudha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u kanaaf ogummaa keessatti ta'e Yesuus Kiristoos maqaa isaa gaafa yaamtan lafa jiru awwaalannu. Kanaaf maqaa ofii keessanii moggaaftanii fi lakkoofsa adda addaa bulchanii kenninaa fi Magijjatti yaamannu lafa jiru hin awwaataa. Hojii isaa saaxiluudhaaf waldaan kiristaanaa ammoo lafarra kaa'amtee nuti ta'ee jalqaba sagalee waaqayyoo isa dubbisnee beektoon irratti sadii sagal irratti waldaan kiristaanaa dhoksaa kana ifatti baasuudhaan lafarra kaa'amteerti. Dhoksaan nuti mul'isnus maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana gaafa nuti mul'isnu maqaa kanaan kan mormu hundumtuu lafa inni jiru lafa jiru caraanuu jalqaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Waldaan kiristaanaa dhoksaa diinaas diigaa dhoksaa mootummaa waaqayyoos mul'isaa waan deemtuuf hamma waldaan kiristaanaa lafarra jirtutti seexanni hojii isaa akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u. Bara nuti lafa kanarraa kaafamnetti akka barbaadetti hojjechuu hin danda'a. Barri isaa murame jira bara san keessatti akka barbaadetti kan barbaadetti chaappisee kan barbaade ajjeese warra isaa sagaduu barbaadan akka barbaadan godhe ajjeefamuudhaaf jiran ajjeese kan booji'amuuf jiran booji'ee kan billaaf qalamuuf jiran qaalee akka barbaade chaappa barbaadetti chaappisee waan barbaade gochuu hin danda'a. Yoo yerootti amantoonni lafarraa kaafamanii gara gooftaa Yesuus Kiristoos deemanitti jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waggaa torban jidduu Kiristoosii wajjin hin jiraatu kan keessatti lafarratti inni rakkina kana uumini uumaa jechuudha. Lafarratti inni wanta hin taane kana inni hojjetaa jechuudha. Isa barumsa dhumaa keessatti yuutuub irratti isinii kaa'ee jira waan ta'eef barumsa dhumaa keessatti barumsa bara dhumaa keessatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Ayyaanni waaqayyoo isinii baay'atu guddaa akka isin jaalatu isin kabaju isin gaarii gootanii beektu. Adaraa keessan barumsa kana waldaa keessatti ishee godhaa namoonni irraa haa baratanii irraa hawwatanii ani guddaa sin jaaladhaa guddaa sin kabajaa akka sin jaaladhu sin kabaju isin gaarii gootanii beektu. Gooftaan sinaa eebbisu dhibbi jaarjatamii jaa lakkoofsi dhibbi jaarjatamii jaa lakkoofsa walitti jaatee bira geessa osoo hin taane maqaa Yesuus Kiristoos itti yaamtee bakka yeroo inni hawaasee maqaa isaa himata. Gooftaan sinaa eebbisu naaf eebbifamaa maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos ittiin ameen.